jawar yo mi junan kamu duga indosina duga indoifamu duga indosina duga indoifamu indi gambar badu inni orang dicha demokrasi duga hunde ganda bacha sababi samlami hunda wala bacha ada tumane lada wal bacha kana gambar badu inni orang dicha kana gambar badu inni orang dicha harem baad te gade arjida लेकिन के अपना सरे जाति गंजा बराबर बांधवरा के मित्र रंगंजा हर में कोई बोसु गरांग को स्पदा हर में कोई बोसु गरांग को स्पदा नगेली पिता मुझे चारों लानी हम के सुमने सरे जंगुलनी कराचुरी की सभी का जवान देवनी दुकान से मुझे सवाल के करानी दुकान से मुझे सवाल के करानी एक आरोप बोलने की प्रयासों को और बिना किसी मानी बोलते मानना और बिना रखने के लोग रास्ते आगे ना लाके भी तो बोलना नीला और सकाले बुद्धि से बोलता नीला और सकाले बुद्धि से बोलता विदेशी बिलाड़ी में सारा जिला में नाले विदेशिया माँ विदेशी मना और विदेशी माँ विदेशी को काटे कलकत्ता से क्या बहुत समारे कलकत्ता से क्या बहुत समारे जब वो बड़ा हो जाते हैं Jadowe ko kisi kamari, jadowe ko kisi kamari. Jika kau ramai amanah kamu, berita berita jadatu, sebab kami juga jadatu. Kami boleh berkumpul jadatu, semua dewa ada jadatu. Jika sebagai kami jadatu, berkuasa guru berjuang kamu, awal benda bukan jadatu, bukan terkabatu, bukan jadatu, bukan terkabatu, bukan jadatu. Jangan coba. John, itu dia ajar curah Johar. Karena kau melewati kuda terbang, dia aku dalam manfaat asal tuan agar deh, madalah tuan agar deh. Si wobo kairo atikar tuhana murti kena kamu ena sini. Generally orang muda kamortere da oromoda nanga suwarra da bajje suwarra oromo ke namarma muru arra wali tebile johar nuti somale dam bismillahir rahmanir rahim janne alam lebe afarim bismillahir rahmanir rahim janne alam nera amara ammo tasman jamle alamne be nuti warajile mo murti kan dabre hindubanu alaba kuyawa kasunda abad nama Ethiopia jo wajhi johar bishandu idet biden hakka dese jaate ati bye bye Tomate, noti, याद है कबाब से हमें आप नोटी आपका अच्छा आसित अगर तुम्हारे नोटी वो बोल गुत्था दबक कमतुरा no no Eso. Sudah rafuran. Akmal ini terga, Akmal dalam foto. Tasgabah. Sagantaga video rawan ini acuran di Bandingan, warga di Kabdan, warga di Kabdan. Gero dera kabawante acuran di Bandingan hasofna adero kiya badu kanamuman tara Itawa kita cuti birna marun ni garin amis Daika merasa wambali kira kawasi dikira
Umre di Mujina. Fuldura kana namnu jiretu mati. Fuldura kana namnu jiretu mati. Amma kana danse sagata kitaba bitati segalu femna. Kenna jira kenna wali asitewan dubatoni si komando kitaba le binatani diri kenna lokenni tv sagata kitaba bitati satsen dubatoni si komando. Dubartoonni si komandoo kennaa keessa qabannaa koottaa. Dubartoota si komandoonni aansee namoonni gareedhaan kitaaba bitachuu barbaadan kitaaba keessanii bitattanii. Ayah, dubartoonni si komandoo hamilee nusmata. Dubartoonni si komandoo hamileedhaan nusmata. Dubartoonni si komandoo sagannaa Paaris keessatti dalagamu hedde keessatti adda durummaadhaan nusimatanii dhimma hundaan nu qopheessanii galatoomaa ulfaadaa isin jenna. Yeroo takka dubartoonni si komandoo kennaa ofii qabatanii dhufanii galuudhaan jiranii ulfaadaa galatoomaa isin jenna. Hamilee dhufeenaami dubartoonni si komandoo galatoomaa ulfaadaa. Wajjara deebi'aa.
Dubartoonni Sikkoo Mandoo galatooma. Oke, galatooma bakka nuu qabadha. Dubartoonni Sikkoo Mandoo. Galatooma. Wanjala deema. Wanjala sina. Dubartoonni bakka bu'oota alaa akka jiru deebi'a. Dubartoonni Sikkoo Mandoo bakka kana jiru. Mee hamilee kennaa fi dubartoonni Sikkoo Mandoo dhiiroo 1,000 kitaaba tokko. Dhiiroo 1,000 irratti mallatteeffatanii fudhatu namoonni. Dubartoonni waldaa Sikkoo Mandoo kitaaba tokko dhiiroo 1,000 fudhatanii jiru. Galatooma namoonni gurmooftanii bitachuu barbaadan as koottaa. Hamilee nu kennaa fidadhu kitaaba tokko burii 1,000 yuuroo 1,000 hamilee ni jiru dubartoota Sikkoo Mandoo uffata illee nuuf bitanii yuuroo 1,000 kitaaba tokko hamilee jirman ayyee mee hamilee nu kennaa fi Aye, sama, sagarta,
Kita kitaaba waantota xiqqoowwan yookiin jalqabnee jirra. Isaanis namoota maqaa namaatiin dhiibbaa ooloo ta'e kakabata taate kitaaba irratti mallattoo kan kitaaba irratti mallattoo ta'e. Normaalli walitti qabataa dhaabbataa barbaada. Yeroon gurgurtaa itti seenee jira. Warroonni kitaaba yeroo dhibbaa oliin bituu barbaadan harri galfatanii irratti isinii maxxanteessee kenna Gurbaa Muhammad. Akkasumas namoonni kilabii kubbaa miilaa Gadaan achi qophaa'aa jiru hanga isaan jedhanitti obboleessi keenya Umar Sirkaa ulfaannuu kana ta'u deemaan innis kitaaba tokko fudhateera. Yeroo dhibba tokkoon fudhate. Facebook aja wari. Uca walele no walele sunkana barisi. Norrote kitaba bitachaa jiru hiriiraan. Namoonni kitaaba barbaadan kitaabni maaliifillee waan jiru kitaaba barbaadan magaalaa wataatti ni mijatan. Ayyee yaadama kennatti. Ummata boleessi keenya biyya Faransaay irraa sagantaa kanaaf asitti jirtu
Boleh dibawa